أركفونه ببارف خيا جنا جالتهم توت قبجمو كوبي ودي سالي خين كتربان كويا سدسندياتون أرلي والتدي بنجر أكون براتم أنغو يواريو يون إنجداتي فبرام برود سندوال إنترا أجندال أوروميل علتن خيطوب علتن اللي والتقمنه بلين أندرا تبشوف جرا أقولهم سجنتا خينا نداوت أجنا جالك أبو في يون أجنا كين كجالك أبو خردمان Tole egaa dokumentiin keessoo biltsiginnaati nu qaqqabe tokko nu jira keessumaa biltsiginnaan Oromiyaa wantoota isaan irratti mari'ataa jiranii dokumentiiwwan kana keessatti wanti eerame tokko ni jira keessumaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garagaraatti sirna aangoorra jiru yookaan murna aangoorra jiru waliin lolatti jiruun wal qabatee egaa wanti isaan jedhan ni jira ejjennoon isaan qabatanii jiran ejjennoo kanaan ilaalla ejjennoon isaanii hundaa olitti humnoota Tigraay waliin mari'achuu ni barbaadu lola yookaan waraana Tigraay waliin jiru karaa mariitiin goolabuuf ni barbaadu haa ta'uti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuudhaan dhaadachuu irratti kan isaan argamanii wanti kun garamitti deemaa waan jedhu gabaabsine hin ilaalla. Ayyabra. Lolli Tigraay ilaalchisee ejjennoo paartiin biltsiginnaa naannoo Oromiyaa qabatee irratti paartileen Amaaraa mormitootas ta'e paartiin naannoo Amaaraa bulchu ejjennoo kabiraa qaba. Ejjennoo gambiraa qaba sana ilaalchisee ni haasofna erga hogganooti siyaasaa TPLF akkasumas hogganooti siyaasaa Oromoo mana hidhaatii ba'anii as mooraan siyaasaa Amaaraa garee maqaa Itoophiyaatiin ijaarame walitti dabalamee garee mormii ta'ee jira mooraa mormii garee Abiyyi Ahmad irratti mormii kaasaa jiru ta'ee jira dhimma kana irratti hinaasofnaa gara dhumaarra ammallee waraan kaab Itoophiyaatiin ammallee waraanii kadhaabatee ammallee marii goonjechuu jira ammallee waraan itti fufee jira waraan godhamuu jiruun mootummaan jiddu galeessa mootummaan Abiyyi Ahmad hin hoogganamu uummata Tigraay irratti haleellaa diroonii godha jiraachuu dhiyootallee eegii gareen TPLF maqalee deebitas namni 56 haleellaa xuyuraatiin dhumu halee malee godheen gaddaallee namni 17 ajjeefamuu dubbatamuu jira kanaan wal qabata Antonio Guterres dhaabbati United Nations leeni wanni kun dhaabbachuu qabdi namni dhumuu jechuu jira gargaarsi namooma hawaasa galamellee lafsuun hin ba'u tin jiru irra guddaa dhaabbata fayyaa addunyaa World Health Organization Dr. Tedros Adhanom dabalatee gargaarsi namooma dhaqqabsiisuu hin dandeenyu qoricha iyyuu geessuu hin dandeenye jedha dubbachuu jira gareen ammoo Abiy Ahmadiitiif Nobel Prize kenniteef Abiy Ahmad waraan dhaabuuf itti gaafatama qaba jechuu jirti. Tancuuf bal'inaan irra dubbannaa sagantaa keenya kana dhumaan waliin tura yoo inni jirra Facebook YouTube Oromiyaa Media Network akkasumas warri televiziyoonii qabdan nu daawwadhaa jenna ajandaa jalqabaatiin ragaan PP irra nu dhaqqabe maal jedha dokumentiin PP Oromiyaa yookaan biltsiginnaa Oromiyaa keessa bahe kun egaa yeroo garagaraatti qaamolee garagaraarraan arganna dokumentiiwwan yookaan adeemsota jarri hordofan wantoota mul'isan in arganna dokumentiin kun dhimmoota garagaraati kan inni of keessatti qabatee jiru ejjennoo waraanaa kaabaadhaan wal qabatee keessumaa gama biltsiginnaa Oromiyaatiin mul'atu bal'inaan hin kaasa wanti kun waraana dhaabuu qabna ejjennoo jedhu ni qaba gama Oromiyaatiin jechuudha PP'n akkan dokumentii kana keessatti arguudhaaf yaaletti kanaaf sababoonni inni tarreessanii jira sababoota kana gara boodaatti ilaaluudhaaf inni yaalla qabxiin guddaan dokumentii kana keessatti mul'atu inni tokko maalidha akkuma jalqaba seensa irratti kaase waraana gama humnoota Tigraay wajjiniin jiru irratti itti fufuun akka hin barbaachifne waraanni kun gaaga'ama guddaa hordofsiisuu isaa wanti inni kaasu ni jira humnoota Tigraay yookaan qaama Tigraay hooggan waliin gara mariitti deemamaa jiraachuu seenamaa jiraachuu wanti inni argisiisu ni jira. Gama lolaa yookaan waraana waggoota 3 arfan darbaniif Oromiyaa keessatti ta'aa jiruutiin wal qabatee qabxiin inni kaasu inni guddaan dhimma har'a irratti mari'annu keessaa tokkodha jedhee ta'ee yaada. Waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii ibsan kan dokumenticha irratti shanee jedhee taa'ee jiruun wal qabate ejjennoon tokkoof tokko isaan qabatanii jiran waraana kana hin balleessina shanee balleessinaa waan jedhuunidha sadarkaa karooraatti baafatanii kan isaan itti deemaa jiranii karoora kana immoo bifa garagaraatiin hojiitti hiikaa jiraachuu isaanii haalonni mul'isan ni jiru odeeffannoon kallattii garagaraatiin godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa nu qaqqabaa jiran kaleessallee gabaasa keenya keessatti akkuma eeruudhaaf yaalla keessumaa iddoowwan sochiin waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan keessa jira jedhamee amanamu tokko tokkotti waraanni humna guddaadhaan garasitti bobbaafamaa jiraachuu lolli Tigraay ture gara Oromiyaatti humna guutuudhaan naanna'aa jiraachuu wantoonni argisiisan ni jiru itti deebina. Ayyabra. Lola Tigraay qofa osoo hin taane walumaa galatti dirree siyaasaa gara Oromiyaatti deebisuu fakkaata dokumentii kana gubbaatti akka ilaalaa jirrutti dokumentichi beekalii
waan bal'aa qabatee jira. Adeemsa siyaasaa giddugaleessa biyyaa jiru. Waraana kaaba Itoophiyaa akkanumallee dhiibbaa humnooti Amaaraa waraana kana keessatti taasisaa jiranii fi gara fuulduraatti illee fedhiin isaanii maal akka ta'e dokumentiin garee bilisiginnaa Oromiyaa irraa nu ga'e kun ni mul'isa. Irra caalaa keessumaa ka waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatu irratti kan marii goonu amma ajandaa jalqabaatiin tibbana akkuma miidiyaalee mootummaa irra caala isaanii irraa hordofaa jirtanitti miidiyaaleen irra caala waraana Tigraayyuu dhiisanii gara dubbii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu yookiin shanii balleessuu ka jedhu akka ajandaa ijootti kaasaa jiranii irra caalaa immoo walumaa galatti waan Tigraay miidiyaan biyya keessaa dhiisee gara Oromiyaa irratti akka xiyyeeffatu wanni deemaa jiru hin jira. Akka waan waraanni Tigraay injifannoodhaan goolabametti dokumentiin kun kaasu injifannoon argame injifannoo Aduwaa lammaffaadha jedhee kaasaa jira uummanni waan ta'eef waraana kana keessaa akka baanii gara Oromiyaatti deebi'aa jiranitti kan agarsiisu duulli Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru immoo lafarratti fiizikaalii kan argaa jiru. Kutaalee Oromiyaa baay'eetti waraanni guddaan bobba'aa akka jiru argaa jirra. Badii guddaan dhaqqabaa jira qe'ee namaatti qe'een baay'een gubataa jira namooti baay'een miidhamaa jiranii namooti jumlaadhaan bakka tokkotti wajjifaman argaa jirra. Even haleellaa qilleensaa dabalatee Oromiyaa irratti kan adeemaa jira. Dirree siyaasaa kaaba Itoophiyaa irraa gara giddugaleessa biyyaa jechuunis Oromiyaa irratti deebisuu akeeka jedhu kan qabu dokumentiin kun. Yaa koligalaatti ajandaan guddaan warri PP ammaan irra mari'achuu jiru TPLF waliin mari'annaa shaneen balleessan amma ajandaan guddaan sun okay balleessame ka balleessaniiti Mallas Zeenaawi gaaf tokko paarlaamaa keessa waan kan dubbate yeroo hedduu Mallas Zeenaawi malaaxaa jedhanii maqaadhaan ennaani malaaxaa maalatti chilaallachuu gin malaaxaa ummattoo hin akka alaa yeenimii jedhe jechuun malaaxaa tan namni dhufe qabatiin jiru jechuu isaati jechuudha. Shaneen balleessinaa aginuun jedhe warri mootummaan Dr. Abiy Ahmad balleessuuf illee yaalii godhuu jalqabe waggaa 3 yookaan 4 seenna jirra jechuudha. Kanaafuu shaneen balleessan hin jirtu jechuudha. Balleessuu adoo danda'e adoo waraan Tigraay ittiin seenin umni qabuun dandeetti qabuun qabeenya qabuun waggaa 3-4 duritti bobba'ee balleessu dadhabe deemee jechuudha. Waraanni kun waraanni bilisummaa Oromoo garee riphee lolaati. Garee riphee lolaa conventional war godhette hin dandeettu jechuudha. Bara waggaa 27 guutuullee waraanni bilisummaa Oromoo kan balleessuuf wayyaaniin haadhaatum turte waraanni bilisummaa Oromoo hin banne jechuudha. Baran ammoo al exceptional ta'een guddatee wanni jedhee lakkoofsuufiitu dabalatee umri guddoo dur hin qabne argatee naannoo hedduu to'achuu danda'ee jechuudha. An akkamitti jedhee ibsa seeta dhaaduu yeroo hedduu mootummaan Dr. Abiy Ahmad deddeebiin nutti mukaan bilisiginnaa wanni kun ajanda bilisiginnaati. Shanee balleessinaa jechuun gaafa durii barattoota turre yuunivarsiitii keessatti kittiyya beektu. Kittiyyaan nu rakkifti doormi seen irratti. Kittiyyaan nu rakkifnaan kitiyya balleessuuf qorsa wayii nu jissan qorsa ajaa tokko. Qorsi sun kittiyyaan in aarsabeet in dallan in mufatu. Kitiyyooti mufattee doormi keessa nu baafattee jechuudha. Sadarkaa sun gubbaan miidhama. Amma maal seeta isaanii shanee balleessuu edanii dhufanii haadha Oromoo hojjeessan. Man Oromoo guban. Dargaggeessi hojjeessan. Dargaggeessi obboleessi jalatu qawwee qabatee bosona seen. Dargaggeessidhaan dargaggeetti adamsan. Sadarkaa ammaan tan Oromiyaan kee jirtu lubbuu gaagam kanaan kanu ga'e waan hin dandeenye tokko miiliyeenar ta'uuf hawwuun dhibin qabdu. Miliyeenar ta'uun ammoo rakkoo jajjabduu jechuudha. Bilisiginnaani shanee balleessuuf dhaadachuu si dhibirratti nagar garuu danda'amtii jedhan gaafiin tiitana waan danda'amti natti hin fakkaatu jechuudha. Qe'aama uummata gaagama uummata rakkoo uummata babal'isuuf yoo ittiin fufe wanni danda'ama waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif hin dandeenye gaaf Oromoon cufta akka waliigalaatti uummati Oromoo kaaba kibbaan baadiyaan mootummaa Dr. Abiy Ahmad kan mootummaa keenya jedhee gaaf jalqaba amaneeyyuu mootummaan Dr. Abiy Ahmad uummata armaan sobaa waraan bilisummaa Oromoo haadha ture jechuudha. Sappoortii uummata qabate kan mo'achuu hin danda'in mootummaan sadarkaa kanatti uummata wal dhabe addunyaa wal dhabe haa qabeenyi isa burkutaa'e haa loltooti isa sadarkaa kan gubbaa jirtu waraan bilisummaa Oromoo balleessinaani uummata qulqulluu gaaga yoo ta'in hiika qabdidha yaadu hangam qiyyaa. Beektee amma wanni si gaddisiisu ni tokko qaamni kun diinummaa Oromoo Oromiyaa irratti qabuun ejjennoo sanaan itti fufee jiraachuunsaa baay'ee waan si gaddisiisu hedduu qaba. Kan humnoota Tigraay waliin jiru karaa nagaatiin furannaa waraanni nu ga'a nu dadhabse diinagdee miidhee waa hedduu nurkatti balleesse jedhanii asuma dookumentii kana keessatti haasa'a. Oromiyaa immoo dirree waraanaa godhanii itti fufuudhaaf adeemsi yookaan ejjennoon isaan qabatanii jiran kun baay'ee waan si gaddisiisu hedduu of keessaa qaba. Egaa asirratti ifaan taa'uudha haa baatu malee ejjennoon isaanii kun shanee yookaan shanee qaamattiin jedhan waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane dhaaboleedhuma maqaa karaa nagaatiin qabsoofna jedhan keessaa amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo fudhachuu ni dandeenya.
jarri akkuma tokkotti waamu yeroo baay'ee garuu adda bilisummaa Oromoo qaama karaa nagaatiin qabsaa'u ta'ee boordii filannoo biyyattiitiin galmaa'ee paartii karaa nagaa socho'anidha biyya sana keessa. Hoogganoota isaanii guutummaan guutuutti mataarraa kaasanii haga gadiitti hidhanii waajjira isaanii cufanii waa hunda balleessanii haga keessaa cabsanii baasuu danda'an cabsanii baasanii isa kaan hidhaatti naqan. Amma addatti fo'anii hidhaatti hambisaniiti kan isaan jiran jara kanas jechuudha. Yeroo darbe hoogganoota KFO Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee Jawaar jalatti hidhamanii turan yookaan himanni irratti dhiyaatee ture hidhaadhaa hiikamuun isaanii ni yaadatama. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo garuu addatti fo'aniiti kan isaan haga yoonaa hidhaa tursiisanii hidhaadhaan itti fuudhaaf kan isaan yaadan. Kan isaan Jawaar faa yookaan hoogganoota KFO kana gadi lakkisaniif marii biyyoolessaa bu'a qabeessa gochuudhaafidha jechuudhaan wanti isaanii kaasanii jira. Hoogganoota KFO yookaan hoogganoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo qofa gadhiisuudhaanidha marii biyyoolessaa sana bu'a qabeessa taasisuun kan danda'amu. Adda bilisummaa Oromoo yookaan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo alatti dhiibuudhaan jechuudha. TPLF waliin taa'anii mari'atanii rakkoo furuudhaaf ejjennoo qabachaa waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hambisanii ittiin balleessuudhaaf itti dhaadachuudhaanidha kan marii biyyoolessaa bu'a qabeessa ta'u jettee wantooti gaaffii itti ta'an hedduutu jiru. Ejjennoon kun amma hojiitti hiikamee jira beektee wanta sadarkaa dookumentii irra jiru qofa miti. Shanee balleessina yookaan waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhanii adeemsi deemamaa jiru jechuudha. Tibbana gama lixa Oromiyaatti gaddoowwan bal'inaan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessa lixa Oromiyaa isa tokkodha. Waraanni lakkoofsaan guddaa ta'e gara sanatti bobbaafamaa jiraachuu torbanoota dura odeeffannoon nu ga'aa ture. Kaleessa dheengadda keessumaa dilbata darbee asitti ammoo waraanni garasitti bobbaafame kun tarkaanfii hammaataatti cehee jiraachuu keessumaa hawaasa nagaa irratti dararaan olaanaan sababa kanaan mudachaa jiraachuudha odeeffannoon argataa jiru kan mul'isu. Aanaadhuma tokko akka fakkeenyaatti kaasnee kan kaleessa gabaasa keenya keessatti hammachiifne aanaan filloo kan qellee Wallaggaa keessatti argamtu qofatti waraana konkolaataa 69dha kan isaanii bobbaasanii jiran. Keessumaa filloo keessaa immoo filloo jalatti kan argamtu bakka Garjeeda jedhamtu bosona Garjeedaatiin Gidaamii fa'iin gara Jimmaa Arjoo fa'iin Jimmaa Horroo fa'iin kan wal qabatu bakki jira. Naannoon sun bal'inaan egaa waraanni bilisummaa Oromoon socho'a jedhameeti kan amanamu. Waraanni garasitti bobbaafamee jiru kun maanguddoo dhiiraa dubartii osoo hin jedhin Garjeeda keessatti nama duguugee jiraachuudha kan dhagahaa jiru. Ammallee qe'een Oromoo qe'een Oromiyaa qe'ee waraanaa dirree waraanaa taatee itti fuftee jirti. Gocha qabatamaadhaan raawwataa jiran kan ammoo egaa itti fufuudhaafidha kan isaan sadarkaa karooraatti illee gadi baasanii ittiin dhaadataa jiranii. Kun waan si gaddisiisu waan si yaaddessu ni qaba. Sababni isaas waraanni maal baatee akka inni deemu ni beekamaa jechuudha. Waraanni maal baatee akka inni deemu miidhaan inni hordofsiisu badii inni hordofsiisu uummata keenya caalaa kan argeen jiru. Waggoonni 3 arfan darban.